Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa keenya kan har'aa irratti akkamitti teessoo keenya guddisuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu taha. Akkasuma darbee teessoon keessan guddaa tahus bareedaa tahuu dhiisuu danda'a yookaan boca bareedaa qabaatuu dhabuu danda'a. Kanaaf teessoo guddaa fi bareedaa akkasuma hawwataa akkamitti qabaatuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu taha. Akkuma beekamu dura yeroo qaama keenya sirreessuu barbaannu nyaata keenya sirreeffatuun dirqama. Sanis dabalataan kan ilaallu taha. Sana booda ispoortii laafaa mana keessatti isin hojjechuu dandeessan, garuu ispoortiin kun bocni qaama keessanii dafee akka jijjiiramu kan taasisudha. Dhumarratti akkaataa itti dalagdan viidiyoodhaan tokko tokkoon kan ilaallu taha. Egaa akka warroonni chaanalii kiyya haaraa taatan subscribe like gochuun na wajji turaa jecha irraa baradha. Egaa akkuma beekamu dhiironni shamarran irratti ija babaasaa ooluun baratamaa fi dhiironni hunduu jechuu ni dandeenya shamarran ni ilaalu. Wanti isaan laalan inni duraa immoo teessoodha. Kanaaf teessoon shamarraniif faayidaa guddaa qaba jechuu ni dandeenya. Dhiironnis amma fa'a baay'ee baratamaa fi bocni teessoo guddina isaa qofa osoo hin ta'in boca isaa baay'ee dhiironni jaallatu. Kanaaf bocaa fi guddinis waan uumamaa ta'uu danda'a, garuu shaakallee fi ispoortiinis fiduu ni dandeenya. Kanaaf akkamitti ispoortiin shaakalaan boca bareedaa qabaatuu dandeenya kan jedhu kan ilaallu taha. Egaa ani kan jechuu barbaade dhiira harkisuuf teessoon dirqama jechuu jechaa hin jiru. Qaama bareedaa fi sirraayaa qabaatuun ofitti amantummaa fi gammachuu guddaa uumuuf baay'ee barbaachisa. Viidiyoo keenya kan har'aa irratti teessoo isin hawwitan akka qabaatanii fi odeeffannoo gahaa akkasuma barnoota guutuu irraa argachuu ni dandeessu. Hamma dhumaatti na wajjin turuun wantoota ani asii gaditti isinii himu dalagatti jijjiiruun boca bareedaa fi teessoo hamma isin barbaaddan argachuu ni dandeessu. Dhumarratti immoo viidiyoodhaan shaakalli isin dalaguu qabdan kan isiniif argisiisu taha. Viidiyoo san ilaaluun viidiyoo san wajji shaakaluun teessoo bareedaa fi boca bareedaa isin hawwitan argachuu ni dandeessu. Na wajji tura. Egaa akkuma dura isiniin jedhee soorataan jalqabnaa. Soorata keessan sirreeffachuudhaan san booda immoo shaakalli isinirraa eeggamu kan dalagdan taha. Inni dura talbaadha. Talbaan omeegaa 3dhaan kan badhaadhee fi vaayitaamin B, fosforasii fi maagniziyeemii of keessatti qabateedha. Kana malees talbaan pirootiina guddaa of keessatti qabatee jira. Fakkeenyaaf talbaa maankaa 2 irraa pirootiina giraama 4 fi sanaa ol argachuu dandeessu. ስሪ የበለጸገ ከመሆኑም በላይ ቫይታሚን ቢ፣ ፎስፎረስ እና ማግኒዚየምን በበቂ ሁኔታ ለማፋን ኪሌዳ ፋይዳ ኪሌ tokko lama jennee heffisnu. Egaa faayidaa isaa keessaa teessumaa fi tafa keessan guddisuu fi faayidaa guddaa qaba. Killeen tokko pirootiina giraamii 6 of keessatti qabata. Akkasuma maashaan tafaa fi teessoo keessanii akka guddatuuf pirootiinni baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu amino asiidiin killee keessatti argamu faayidaa hedduu qaba. Kanaaf killee yeroo yeroodhaan soorachuun akkasuma affeeluudhaan killee fayyadamuun boca qaama keessanii sirreessuu fi akkasuma teessoon keessan akka guddatuu fi akkasuma bal'ina akka qabaatu godhuu ni danda'a. Kanaaf killee fayyadamuun
baay'ee jijjiirama guddaa arguu ni dandeessu. Inni sadaffaan brown rice yookaan ruuza magaala yookaan immoo ruuza bunni jechuun ni dandeenya. Egaa ka ruuziin adiin borcii yookiin garaan keessan akka guddatu taasisa. Garuu ruuzni magaalli faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa carbohydrate fi proteiina madaalawaa of keessatti waan qabatuuf guddina teessoo fi faayidaa guddaa qaba. Ruuza giraama 195 irraa proteiina giraama 5 argachuu ni dandeessu. Kana malees namoota ulfaatina dabaluu barbaadaniif ruuza magaala soorachuun furdina fayyaa qabeessa akka furdattan godhuu ni danda'a. Akkasuma maashaaleen teessoo fi tafa keessan irratti argaman akka guguddatanii fi akkasuma warroonni qaama dabaluu barbaadan furdina eda'uu barbaadan furdina fayya qabeessa akka isin furdattanii fi ruuzni baay'ee faayidaa qaba. Kanaaf ruuza soorachuun teessoon keessan akka guddatuu fi furdina fayya qabeessa akka furdattan taasisuu ni dandeessu. Inni afraffaan avokaadoodha. Avokaadoon proteiina, faayibarii, vaayitaamin C, potaasiyeemii, viitaamin B6 fi maagniziyeemii kan badhaadheedha. Egaa ka ispoortii booda ilaallu erga dalaydanii booda maashaaleen keessan recover akka tahuuf avokaadoon baay'ee faayidaa guddaa qaba. Akkasuma maashaaleen qaama keessanii akka babal'atan akka adda deeman maashaalee walitti shunturaman akka adda deebanii fi akka teessoon keessanis akka guddatuu fi tafni keessanis boca bareedaa akka qabaatu godhuu ni danda'a. Kanaaf avokaadoo ispoortii booda fayyadamuun faayidaa guddaa qaba. Inni shanaffaan firii buqqeeti yookaan firii dubbaa. Firii buqqee bal'ina teessootiif faayidaa hedduu qaba. Kana malees proteiinaan kan badhaadheedha. Kanaaf yeroo feetan ganamaa fi galgala soorachuun jijjiirama guddaa agarsiisuu ni dandeessu. Dabalataan aannan, qurxummii, itittuu fi foon lukkuu soorachuun teessoo keessan irratti jijjiirama guddaa arguu dandeessu. Egaa ka teessoo keessan zayitii kokonaatiin sukkuumuun ni guddisa kan jedhu dhageettanii turtan jedheen yaada. Garuu guddisuuf osoo hin tahin kukurfaa yookiin dhiita'aa tafaa fi teessuma keessan irratti argamu akka baquu fi laaffatu taasisa. Kanaaf ooyiliin kokonaatii fayyadamuun miidhaa isaarra faayidaa isaatu guddaadha. Kanaaf qaama keessan teessuma keessan zayitiidhaan yookaan zayitii kokonaatii yookaan dibata garagaraatiin sukkuumuu fi maasaaj godhuun faayidaa guddaa qaba. Yoo dandeessan immoo torbaaniin al tokko maasaaj dhaquun qaama keessa guutuu maasaaj godhuun faayidaa guddaa qaba. Maashaan keessan akka adda deemuu fi akka bal'atu taasisa. Kanaaf yoo dandeessan torbaanitti yookaan ji'attis gizee tokko yeroo lama mana maasaajii dhaquudhaan teessuma keessanii fi tafni keessan akka maasaaj godhamu godhuun faayidaa guddaa qaba. Egaa kana jennee viidiyootti kan dabarru taha. Viidiyoolee asii gaditti isin argisiisu guyya guyyaan shaakallii manatti shaakaluudhaan jijjiirama guddaa arguu ni dandeessu. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti na wajjin daawwadha. Irraa barattu akkasuma shaakallii godhuu ni dandeessu. Na wajji tura. Egaa akkuma viidiyoo irratti argitan kana miila tokko of dura godhuun miila tokko gara duubaa godhuun ispoortii kana dalaguu ni dandeessu. Miila wal jijjiiraa miila mirgaa fi miila bitaa irrattis shaakallii kana godhuun tafaa fi teessoon keessan akka guddatu godhuu ni dandeessu. Inni lammataa immoo miila keessan gara duubaa fi gara duraa godhuudhaan akkuma argitan kana bal'istanii miila keessan gara duubaa diriirsuudhaan teessumaa fi tafni keessan akka maashaan isaa diddiriiru godhuun faayidaa guddaa qaba. Egaa akkuma argitan kana gattaa'aa utaalaa waan kana godhuun faayidaa guddaa qaba. Ispoortiin kun faayidaa guddaa qaba. Taa'aa utaalaa yoo dandeessan immoo laastikii miilaa yoo qabaattan miila keessan irratti godhuudhaan
utaaluu ni dandeessu. Kuni faayidaa guddaa qaba. Ofirra gatta'aa ol ka'aa yoo dalaydan jijjiirama guddaa argisiisuu ni dandeessu. Inni biraa immoo akkuma argitan kana miila bitaa fi miila mirgaa walitti jijjiiruun dalaguun akkasuma akkanumatti osoo hin utaaliin ofirra gattaa'uun ol ka'uu ni dandeessu. Kunis tafa keessan irratti jijjiirama guddaa argisiisuu ni danda'a. Inni biraa immoo gattaa'uudhaan miila tokko ol diriirsaa gad deebisaa. Kuni teessoo keessan guddisuuf faayidaa guddaa qaba. Hundarrayyuu kuni baay'ee dhiibbaa guddaa qaba. Miila wal jijjiiraa miila bitaa fi miila mirgaanis faayidaa guddaa qaba. Kana dalaguu ni dandeessu. Akkasuma gara bitaa fi gara mirgaattis diriirsuudhaan bal'ina teessoo fi guddinaaf faayidaa guddaa qaba. Akkasuma immoo ciisuudhaan miila wal duraa duubaan bitaa fi mirgas guddisuun kaasuun faayidaa guddaa qaba. Miila lameenis wal bira qabuudhaan ol kaasuu ni dandeessu. Teessumni keessan akka gadi bahuu fi akka hiita'insi isaa guddaa ta'uu faayidaa guddaa qaba. Ispoortiin kun akkuma argitan akkasuma immoo ciisuudhaan akkanatti akkuma argitan kanatti yoo kan dalaydan ta'e miila mirgaa fi bitaas jijjiiruudhaan tafni keessan boca bareedaa fi hawwataa akka qabaatu godhuu ni danda'a. Akkasuma dugda keessaniif faayidaa guddaa qaba. Boca teessoo fi tafarratti fa'aa dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf faayidaa guddaa qaba. Kanas dalagatti jijjiiruu fi shaakaluun baay'ee barbaachisaadha. Dugdaan yeroo wal jettan dugdi keessanis dalagaa akkasuma bocni dugda keessanii akka qal'atuu fi bareedaa ta'uu faayidaa guddaa qaba. Tafni bareedinni tafaa teessoos ni bareechisa. Kanaaf tafa irratti dalaguu qabdu faayidaa guddaa qaba. Egaa ka warroonni mana jiimii yookaan mana ispoortii dheetanii dalaguu dandeessan jiimii yoo kan dheetan ta'e shaakallii kana dalaguu ni dandeessu. Mana keessattis wantoota tokko yoo kan qabaattan ta'e maateriyaalii tokko kan qabaattan yoo ta'e ispoortii kana shaakaluu ni dandeessu. Inni dura miila keessan laastikii yookaan haadawiitiin walitti qabuudhaan ol bahuudha yookaan darajaa wayirra ol koruu yoo dandeessanis ni dandeessu. Mana keessattis shaakaluu ni dandeessu. Akkasuma miila wal duraa duubaan bitaa fi mirgas ispoortii dhiibbaa guddaa qaba. Baay'ee ulfaata akka ilaaltan kanaa miti. Kun immoo jijjiirama guddaa yeroo gabaabaa keessatti akka argattan taasisuu ni danda'a. Ispoortiin kun immoo baay'ee ispoortii ajaa'ibaati. Teessoon keessan akkuma argitan kana baay'ee akka bahuu fi bocni isaa bareedaa fi hawwataa akka ta'u godhuu ni dandeessa. Akkasuma immoo bal'ina teessoon tokko ol ta'ee bal'ina qabaatu dhabuu danda'a. Kun immoo bal'ina isaatiif baay'ee guddaa qaba. Tafni keessanis akka bal'atuuf dhiibbaa guddaa qaba. Kunis akkasuma faayidaa guddaa qaba. Kanas warri mana jiimii dhaquu dandeessan dalaguu ni dandeessu. Kana malees ispoortiin amma asirratti asin argitan kunis teessoodhaaf faayidaa guddaa qaba. Kanaaf kanas shaakaluu ni dandeessu. Dhiibbaa guddaa waan qabuuf yeroo gabaabaa keessatti ji'a tokkoo fi sanaa gaditti jijjiirama guddaa arguu ni dandeessu. Shaakallii moodeelonni hedduunis shaakallii kana ni dalagu. Inni biraa immoo ciistanii kan dalaganidha. Kun immoo duubni tafa keessanii gara duubaatiin jiru kun boca bareedaa akka qabaatu godhuu ni danda'a. Teessoon keessanis boca bareedaa akka qabaatu godhuu ni danda'a.
kunis duuba tafa keessanii duubaa fi duras akkasuma immoo guddina teessoodhaaf faayidaa guddaa qaba. Dugdaa fi harki keessanis dalagaa waan dalaguuf ispoortiin kun faayidaa guddaa qaba. Bocni miila keessanii guutumaan guutuu jijjiiramaa, bareedinni tafaa ka teessoos ni caala jedhama yeroo kanatti. Kanaaf tafa irratti xiyyeeffattanii dalaguu qabdu. Tafni keessan bareedaa yoo ta'e teessoon keessanis baay'ee bareedaa taha. Kanaaf tafa irratti dalaguu qabdu. Inni biraa immoo miila mirgaa fi bitaa wal jijjiiruudhaan akkanatti dalaguudha. Kunis faayidaa guddaa qaba. Teessoon keessa yeroo gabaabaa keessatti akka ol bahuu fi akka mul'atu godhuuf faayidaa guddaa qaba. Ispoortiin kunis yeroo yeroodhaan kan shaakaltan yoo ta'e jijjiirama guddaa argatuu ni dandeessu. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa kiyya kan hadhaa asirratti xumuree jira. Yeroo itti aanutti viidiyoo itti aanuun ga'uu argannutti fayyaa argadhaa, fayyaa dhabinaa. Kana dura wanni isin jedhu barbaadu gaaffii kamuu yoo kan qabaattan ta'e gaaffii keessan viidiyoo irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessan nan ilaalaa, gaaffii keessaniif deebii gahaa ta'e isiniifan deebisa. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo warri chaanaal kiyya haaraa taatan subscribe like gochuun irraa baratuu ni dandeessu. Fayyaa argadhaa, fayyaa dhabinaa.